Boonii YouTube akkam jirtu nagaan keenya bakka isin jirtan maraa isin haa qaqqabu isiniin jecha irreecha magaalaa Bishooftuu sababeeffachuudhaan isin daawwachiisuu barbaanneeti jirraati. Irreecha kana sababeeffachuudhaan gaaffii uummata keessa olii gad deddeemeen gaaffii walxaxaa gaaffii rakkisaan isaan gaafachuu yaala. Gaaffii kana gaafachuu yaala gaan akka isaan itti deebisan hin beeku. Amma magaalaan Bishooftuu immoo fo'achaa jirti. Eda viidiyoo biraa isinii gadhiiseen ture ammas kana immoo olii gad hawaasa keessa deemeen viidiyoo tokko isinii dalage viidiyoo baay'ee bareedaa jettanii jaallattu abbaan gadaallee waan ajaa'ibaa dubbatanii yuutuubii kana irratti dhugaa baay'ee natti tolee jira shamarran waan amma dhuma viidiyoo kanatti daawwadhaa jiru. Maaliif viidiyoo namatti toltolan gidduu gasheen jira sababii ta'eef amma dhuma viidiyoo kanatti daawwachuun dagatina baay'een isin jaalladha. Maatii chaanela kanaa warra taatan haaraa warra taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanela keenyaa ta'a. Kaameraamaanii Miikiyaas kennee ture baay'ee si galateeffannaa amma gara Nativi iskiriptoon geenye amma fuuluma keenya achi karaa sameen gara galchinee odoo fincoofnee fincaan uummata har'aas dhufee irreecha dhufee kun bichaan hin ga'u. Ta'uu danda'a garuu ani aadaa kootiif jedheen ba'aa jaalalaa fi miti akkasitti namaan. Jechuun namoota baay'eetu yaada akkasii jira kanaaf fedheen si gaafa nutti. Jaalala darbeera. Jechuun yoo dabarte iyyuu dhugummaa isaa beekuu dandeessa. Maqaan keenyu? Ani sittiin jedhama. Eessarraa dhuftame? Asuman jiraadha. Magaalaa Bishooftuu jiraatta. Irreechi kun akkam? Baay'ee gaariidha irreechi kun namatti tola baay'ee. Baay'ee namatti tola. Waggaadhaa immoo kan ittiin nu gahu rabbi nu haa taasisu. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Irreecha isa magaalaa Bishooftuu moo isa magaalaa Finfinnee dura jalqabe jettee yaadda? Akkam maaliin? Akka seenaatti irreecha isa magaalaa Bishooftuu moo isa magaalaa Finfinneeti kan dura jalqabe? Finfinneedha kan. Finfinnee waggaa meeqa booda jalqabe? Barasaa isa irra darbiti waan akkasii gaaffii akkasiitu. Gaaffii tokko si gaafadha saadhumaa jechuudha. Akkan odeeffadhetti shamarran laga qixa irreechaatti yeroo baay'ee jaalalaan qabamanii galu jedhama. Dhuguma meestii kana dhugummaa isaanutti. Jaalala darbeera. Jechuun yoo dabarte iyyuu dhugummaa isaa beekuu dandeessa ka? Waan akkasii jecha waan namatti tolu waan baay'ee waan jiruuf akkasumatti bakka waan adda addaa ilaaltee galta waan ta'eef malee. Ta'uu danda'a ammoo itti yaadda namoonni baay'een akka jedhanii haasa'u kun gaafata. Ta'uu danda'a warri jaalala keessa galuu jiraatus ta'uu danda'a. Mee ooyaa maree hojjechaa dhuftan minis? Maala? Ooyaa maree hojjechaa dhuftan yeroo as dhuftan? Mee maal jechuudha ooyaa maree hojjechuu? Kun gaaffii namni waan hin beekne hin jedhu tasaa? Aadaa keenya waan ta'eef intanaan. Hiika qaba ooyaa maree hojjechuun hiika qaba? Hiika qaba inni sammaa garuu bakkaata. Ayyee yaada nu laateef guddaa galatoomi? Galatoomi baay'ee. Ayyee as jiraattamii? Asuma jiraata. Ayyee liinkii isaa siin erga. Maqaan keenyu? Shamsiyaa Hussein jedhama. Eessarraa dhufte? Arsii Asallaa. Ayyaana irreechaa kun akkamitti ilaalta? Ayyaanni irreechaa kan bara kanaa baay'ee namatti tola kan barreen gaddaatirra. Magaalaa Finfinnees deemteettama? Hin deemeera. Inni Finfinnee akkam? Hedduu namatti tola innis. Innis yoo? Innis immoo baay'ee namatti tola kan Finfinneetirra. Sasii baay'ee sitti tolee? Eeyyeen. Mee gaaffii tokko si gaafadha. Irreecha isa Finfinnee moo isa Bishooftuutu dura jalqabe jettee yaadda akka seenaatti? Akka seenaatti kan Finfinneeti. Waggaa meeqa booda deebi'e irreechi Finfinnee? Waggaa 150 booda. Baay'ee seenaa beektaa jechuudha. Chaanalli kun yuutuubiidha. Boonii tiivuun jedhama. Seerchi gootee yuutuubiin fayyadamtoota seerchi gootee argachuu dandeessa. Toleshi. Yaada nalaatiif guddaa galatooma. Isinis galatoomaa. Hayyee guddeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Maqaan keenyu? Maqaan kiyyaa Galatee Raamisoo jedhama. Galatee Raamisoo eessarraa dhufte? Baaturraa dhufe. Mee ayyaana irreechaa magaalaa Bishooftuu dhuftaniitiin jirtu? Mee ayyaanni irreechaa kun akkamitti ilaalti? Ayyaanni bareeda namatti tola baay'ee. Kan Finfinnee deemtanii? Ati hoo maqaan keenyu? Shambaa Hunkaa jedhama. Ati illee achumarraa dhufte? Baatumarraa dhufe. Ayyaanni magaalaa Bishooftuu akkamitti ilaaltanii mee akkam isinitti tole? Baay'ee namatti tola. Gaaffii tokko seedhumaan itti isinii dabala. Mee ayyaana irreechaa isa Bishooftuu moo isa magaalaa Finfinneetu dura jalqabe jedhu akka seenaatti? Isa magaalaa Bishooftuuti. Isa magaalaa Bishooftuuti jechuudha. Ati hoo? Bishooftuuti. Ayyee isa magaalaa Bishooftuuti jettanii gaaffii uummata rakkisee tokkoon isin gaafadha. Yaaduma irratti naa laattu jechuudha. Yeroo baay'ee laga irreechaa kana yeroo dhufanii ijoolleen shamarranii baay'een jaalalaan qabamu jedhu akka jedhanii haasa'u. Mee dhugaadhaa kun? Dhugaadha eega. Jaalalaan ijoollee shamarranii hedduun hin qabamu jechuudha asitti. Hunduun qabamu kan maal shamarran bichaa daree dhiirris hin qabamu kan. Dhiirri siin qabamu jechuudha? Maalidhaaf hatta dubara bichaadha kan qabamu. Jechuun feesbuukii fa'aarraa akka odeessanitti dubara bichaatu qabamaa jedhu. Ammam dhugaadhaa kun?
Aaraa lakkisoba. Dhiirti sin qabama maali? Sababi isaa maali? Amma sababii namni babbareedee yaa'u fi Waan babbareedin aadaa ofii waan cimsachuu dhufanii fi mul'uun jaalala walirraa horataa deema waan ta'eef kanaaf malee waan biraatiif jaalala biraa osoo hin taane aadaadhaaf eenyummaa ofiitiif malee waan biraatiif miti. yaada naa laattaniif guddaa galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Chaanalli kun Boonii Tuub jedhama. YouTube irratti search gootanii argachuu dandeessu. Eeshi galata. Asiin dhaamsa sadhumaa dabarsituuf yoo jiraate. Dhaamsa sadhumaa ammoo akkanumatti akka goggaadhaan aadaa keenya seenaa keenyas cimsannee akka deemnu jedha. Kana ayyaana qabu. Ayyee guddaa galatoomi. Ayyaana gaarii. Ayyee maqaan keenyu? Bilisee Daanyeen jedhama. Bilisee Daanyee eessarraa dhufte? Godina Baalee Bahaa Qaana Gineerraa. Ayyee mee ayyaanni irreechaa kun akkam? Ayyaanni irreechaa kun akkana nu qabateera huccuu aadaatii fi alaabaa abbaa gadaatiin miidhagnee too'ee deemaa jirraa garasi namatti tola. Ayyee mee gaaffii tokko si gaafadha. Irreecha Finfinnee moo isa Bishooftuu dura jalqabe jettee yaadda? Irreecha kan Finfinneetu jalqabe jedhee yaada. Waggaa meeqa dura jalqabe inni Finfinnee? Waggaa 1,100 fi meeqa dura akka ta'e hin beeku garuu yaada dhugutummaan isaa. Baaleerraa kaatee dhufte jechuudha? Eeyyee Baaleerraa kennu. Aadaa kee baay'ee jaallattaa jechuudha? Eeyyee ana yoon guddifatin eenyunnaa guddisa aadaa koo. Gaaffii tokko si gaafadha isheedhuma. Yeroo baay'ee shamarran bakka kanatti jaalalli qaba jedhu dhuguma? Ani garuu akkasitti itti amanu beektaa maal akka ta'e amalli namaa garaa garaa akkuma itti amantetti siif ta'uu danda'a garuu ani aadaa kootiif jedheen baa jaalalaa fi miti akkasitti itti amanu. Jechuun namoota baay'eetu yaada akkasii jira kanaaf jedheen si gaafadhe meedhuma irratti dhaamsa qabdu yoo qabaatte. Irreecha warra sadiitiin bagattiin siin ga'een jedha Oromoota maraan bakka jirtanii dhufnee ol kaanee aadaa keenya guddifannu jedha akkanatti wal faana miidhagnaa. Qarree akka kee aadaa ishee jaallattu nuuf baay'isu. Ameen walumaan nuuf jiraadhaa jenna. Mee chaanala Boonii Tuub kana dhaamsa dhaamtuuf? Chaanalicha guddisuudhaaf nu himti sabiskiraayib goone too'ee haa baay'isnu irratti haa hirmaannuun jedha. Atillee seerchi gootee argachuu dandeessaa? Ayyee galatoomi nayyaadha. Guddaa galatoomi. Ameen walumaan. Baga geessanii? Baga waliin nuun gahe. Eessarraa dhuftanii? Magaalaa Adaamaa. Adaamaarraa dhuftanii? Magaalaa Adaamaa ganda diinagdee dagaagaa. Amma ayyaanni irreechaa akkam? Baay'ee misha. Bareedaadha akkuma agartan kana kaa. Mee gaaffii tokko sin gaafadha. Akka biyya qarree qeerroo abbaan gadaanii maaliif qolqoqqoodanii deemu mee akka sirna gadaa keessa jira moo? Maal ilmaan haadha tokkooti addaan hin qoodamne barnu. Akkas jechuun yeroo deemanii yeroo laga irreechaa deemanii jaarsi qofaatti deemaa jaartiin qofaatti deemaa seera sirna gadaatiin natti fakkaata. Kootu kaa maal afuurri namaatis baay'ee fafeedha beelaan akkanuma addaan qoodamee taraa kun seenee kun hoggaa ba'e baay'ee misha. Akkasitti akkana kanaaf jechuudha. Ayyee yaada naa laattaniif guddaa galatooma. Isinillee galatooma ijoollee ta'u. Ayyee asiin dhaamsa uummata Oromoof dabarsitan yoo qabaattan. Warra seenaa guddaa qabnu nuyi. Alaanis ofirraa ittisne. Kana walloo juuntaa naxibii iskiribittoon geenye. Amma fuuluma keenya achi karaa sameen gara galchinee odoo fincoofnee fincaan uummata har'aas dhufee irreecha dhufee kun bichaan hin ga'u. Hin ga'a. Akkanuma bakka. Maqaan keenyu? Maqaan kee Ashannaafi. Ashannaafi eessarraa dhufte? Finfinnee irraa. Mee ayyaanni irreechaa magaalaa Bishooftuutti kabajuu dhuftanii mee akkam ayyaanni irreechaa magaalaa Bishooftuu kun? Ayyaanni irreecha Bishooftuu baay'ee namatti tola. Akkuma ilaaltu haala gaariidhaan kabajaa jirra. Ayyee uummati Oromoo kabajaatii kan inni jiru mee gaaffii tokko gaaffii si gaafadhame ayyaana irreechaa isa magaalaa Finfinnee moo isa magaalaa Bishooftuutti dura jalqabe jettee yaadda seenaa akka seenaatti? Akka seenaatti akkasumas hunduu gongoruu baadhee kan hora Finfinneeti kan dursu. Kan hora Finfinneeti jechuudha. Haa ta'u eessa jettee yaadda maqaan keenyudha mee dura maqaa kee? Maqaan kiyya Dirrabaan jedhama. Akkan odeeffannoo tokko dhagayetti ayyaanni kun ayyaanni irreechaa kan ture dursa Finfinneerraa jechuudha. Garuu balaa sirnoota darbaniitiin Finfinneerraa dhorkamuu yookaan uguramuun akka yeroo naannoo waggaa 150 booda gara Finfinneetti deebi'ee jechuudha. Mee gaaffii gaaffii dhumaa tokko isin gaafadha. Wanti kun gaaffiin kun namoota baay'eetti gaaffii ta'a. Dhiira yeroo baay'ee laga kana irreecha dhufu dhiirota 60 oltu lakkaa'amantu jaalalaan qabamee galaa jedhama. Dhuguma amma kun? Anaaf hagam akka dhugaa ta'e hin beeku. Na quunnamee hin beeku itti ta'eef. Si quunnamee hin beeku laga irreechaatti ijoollee asitti durbaa asitti babbareedanii dhufan jaallattee hin beektu? Jechuun akkas uffata isaanii yoo ilaaltu sabboonummaa isaanii yoo ilaaltu baay'ee si hawwatu. Garuu jaalalaan booji'amee hin beeku. Haa ta'u? Kun yaada dhuunfaa ta'aa jechuudha. Dargaggoon
qabamu yoo jaalala aadaa isaatirraan yoo ta'e malee jechuudha jaalala shamarraatiin kan jedhu. Jaalala shamarran amma ammatti hin qabamne jechuudha. Ani hin qabamne jechuun sabboonummaa isaan ilaalee gammachuutu natti dhagahama malee jaalala fedhii fooniif miti jechuudha. Yaada naannattanii guddaa galatooma. Chaanalli kun Boonii Tube jedhama. Subscribe gootanii daawwachuu dandeessu. Ayyee galatoomii illee. Ayyee. Mee Oromiyaa keessa abbaa gadaa meeqa jira? Abbaa gadaa isallee na bira tari. Hin beektu? Hin beeku. Oromiyaa keessa abbaa gadaa amma jiru hin beektu jechuudha. Meeqafaa jettee ta'u jettee yaaddame? 8 tenna. Oromiyaa keessa 8 qofa ta'u jettee yaadda? Akkanumatti yaada hin barree garuu. Gaaffii biraa irreecha kana irratti mee yeroo meeqaffaaf hirmaachaa jirta? Yeroo lammaffaaf. Yeroo lammaffaaf jechuudha. Ayyee ooyaa mareeyoo jechuun maal jechuudha? Ooyaa mareeyoo jechuun yaa Waaqa nagaa buusii araara buusii si kadhanna jiidha buusii gadaan gabbina quufaa jechaadha. Ooyaa mareeyoo jechuun akkas jechuudha jechuudha. Ayyee shamarran egaa asitti yeroo baay'ee bakka irreechaa kanatti dhiira yeroo baay'ee egaa bakka irreechaa kanatti jaalalli qaba jedhu. Dhugumaa wanti kun? Dhiira bakka irreechaa kanatti jaalalli hin qaba? Eeyyee. Hin qaba. Asitti jaalalli si qabee beekaa? Anaan illee amma natti nan qabne garuu har'a na qabuuf jira. Har'a jaalalli si qabuuf jira. Lakkoofsa bilbilaa isaanii maaf fudhadhu. Mee akka yaada keetti qarree qeerroon abbaan gadaa ol keessa makamanii hin deemanii ol keessa makamanii hin deeman seera isaadha. Mee maaliif jettee yaadame? Maal taa'ee walitti makamanii deeman? Kuni akkuma seera Oromoo fi Oromummaa ganamaatti walitti makamanii hin deeman. Garuu ammallee makamanii deemaa jiru yeroo argitu. Jechuun yeroo achii gadi dhufanii walitti makamanii hin deemanii maal taa'ee rakkina maalii qaba? Kuni ayyaantummaa Oromootu hin ajaju natti fakkaata. Akkasii jechuudha. Akkanatti yaadan. Tusa keenya egaa walaloo isinii walaleessaa isiniin jedhee obboleessi kiyya kuni mee itti fufiifme walaloo keessan? Duraan dursee maqaan kiyya Nigaatuun jedhama kanan dhufee godina Wallaggaa ba'a. Magaala Jareerraan dhufe walaloon koo bara gadaan cabee jedha. Bara gadaan cabee gada doodda gaagaa bara dhugaan badee somnis dhugaa balfee rakkina hanqaaqa. Haadhaaf abbaa kootu kan calanqoof aanulee akka isaanitti darban yoo dhageenyeen boonya. Nuti sammasaattuu har argannee mirga wal jaallachuu dinnee wal ilaallaan dalga. Galanni uumaa koo hin badiin maleessa na qaqqabdiin seenee carraan kun kaleessa. Bara darbuun olleef maaliif burjaajofnaa qomoo koo akka duraa koottaa tokko taana kaan garaasaaf jedhee diinatti hirkata kaan immoo kutatee biyya abbaa koo jedhee sabasaaf falmata barri kun akkasii bara rabba baare garamitti gorru waliisaa wallaallee jetti. Ayyee walaloon kee baay'ee namatti tola. Chaanalooti keenya illee baay'ee akka jaallatan abdii qabna. Guddaa galatoomi. Guddaa galatoomi. Guddaa galatoomi. Guddaa galatoomi. Ayyee obboleessoo. Ayyee dhaggeeffattoota keenya obboleettii tokko biratti ni argama. Gaaffii kiyya itti fufaa jechuudha. Mee obboleetti Oromiyaa keessa abbaa gadaa meeqa jira ta'e yaadda? Abbaa gadaa 5. Abbaa gadaa 5tu jira Oromiyaa keessa. Akka Oromiyaatti siin jedha. Akka Oromiyaa guutuutti abbaa gadaa meeqatu jira? 5 jedhee yaada odaan 5 waan ta'e. Odaan 5 waan ta'e abbaan gadaa 5 jettee yaaddaa jechuudha. Jechuun abbaa gadaa Gujii, Boorana, Maccaa, Tuulamaa. Harargee. 5 jechuudha. 5 jetta? Hin amantaa? Walloo illee qaba walloo firayyaa. 6 7. Ishi mee ooyaa mareeyoo jedhu amma yeroo yaani maal jechuudha mee ooyaa mareeyoo jechuun maal jechuudha? 8 maree naanna'ee dhufeera. Yeroo gara malkaa deemamu akkas kan jedhamuuf kanaaf mareeyoo jechuun naanna'ee yookiin mareetii waggaan nu naanna'eeti. Oromoon 8 yookiin dhaadhani miti. Kanaaf akkasitti naanna'eeti mareeyoo dhufeera jechuudha. Mee bakka irreechaa kanatti akkan odeeffadhetti yeroo baay'ee shamarran asitti jaalalaan qabamu jedhama. Dhuguma? Anis hin beeku. Tarii qeerroon baay'een babbareedanii akkuma argitu kan uffatanii bareedanii ba'u waan ta'eef achitti tarii jaallachuu arganii ilaallachuu danda'u. Shamarran baay'inaan shamarran qabadhama. Laakki dhiiras inuma qaba. Dhumarratti dhaamsa qabdu yoo qabaatte karaa chaanala kanaa dabarfadhu. Oromoo maran akkasumas uummatuma biyya kanaa maraanu irreecha nagaati, irreecha jaalalaati, irreecha tokkummaati waan ta'eef Oromoon addunyaa guutuurra jirtan akkasumas asitti kan argaman mana isaanis kan ta'an hundumaanuu baga geessanii irreecha nagaa. Siifillee irreecha nagaa siif haa ta'u chaanala keenya subscribe gootee hordofuu dandeessa. Ayyee guddaa galatoomna.
Gurracha, gurracha, umamnis gurracha. Resi yo birrano fugalani rabbif gumacha. Badesi kan tollutti bahani birran gara malkala. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisi isa harkae. Gadaan kuni sadeeta qabo sadeetan mareo. Dhugaan kuni malkaan kuni barseera qabaay sadeetan mareo. Yaa'iin kuni kaaduree qabo sadeetan mareo. Malkaan kuni irreessi barseera qabaay sadeetan mareo. Sadeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati. Irreessi kan waggaa marmaaru uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraara sarganneetu. Bilaani Oromoo malkaatti